السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عركفوني خبجمتوتا في جالسمتوتا المان رومو الدنيا ترجرتن هندي خيسان وكم جرتن نجا خيسان فيا على نجيني خي بكم جرتن هند التسن هذاك أبو جتة أرانتنا وأنا جايبة قبل سنين دفع سنين دفعتين جرا أكو مسيرة أرجيتن كنا وفات ديزاين أرومون دليدا كسمة اللي يرو هند بك فيتني وفتني ديمو دندسن bakka cidhaattis haa ta'uu bakka piroograama qabdanittis haa ta'uu bakkuma feetanittu haala salphaadhaan uffattanii deemtan akkasumatti ijoollee teessan yeroo wanni Oromoo jirtu ittiin babbareechitan kan hin ulfaanne kan qaama namaatti sun ulfaanne jechuudha. Oromoo diizaayina kajoo kana hundi keessan weebsaayitii asirra jiru kana irrallee argachuu ni dandeessanii karaa salphaadhaan mana keessan teessanii biyya feetan teessanii olirra godhachuu ni dandeessan. Warri Itoophiyaa jirtanis akkuma feetanitti isinummaan nu qunnama malee waan isin feetaniin karaa isin feetaniin isin erginaa jechuun akkuma agartan Instagram kiyyarra ni jira websaayitii san kilik godhuudhaan oldora godhachuu ni dandeessan. Keessa gaafa oldora seentan kunooti haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide isin uffata barbaaddan diizaayina barbaaddan san qalbiin teessan itti isin gammaddu isin hawwattu keessaa baasuudhaan oldora godhattu jechuudha. Yeroo oldora godhattan manuma keessanitti hulaa teessan dhadhaanii isiniif kanna waan ta'eef haala salphaadhaan akka argachuu dandeessanitti isin garsiisaa jira. Abbaan diizaayina kana eenyu jechuun keessaa hin qabu. Kunooti abbaan diizaayina kana Tiinkar jedhama. Mucaa Oromoo jabaadha. Jabeessaa Instagram irra dhaqaa gaafii barbaaddan gaafadhaa. Kan isin dhibee yoo jiraate immoo karaa Instagram kiyyaatiin anas na gaafachuu ni dandeessan. Akkuma agartan weebsaayitiin gara jalaa dhumarraa jiru kanarratti taa'ee jira. Galatoomaa ulfaadhaa wal jajjabeessuu aadaa godhan.